Ani maaliif dhaladhe jettee of gaafattee beektaa? Gatii baay'eetu sitti kafalame. Ati dhalattee asirra gahuudhaaf jechuudha. Akka laayyootti miti. Kan addunyaa kanatti dhufteetanii jette. Harmeen kee akka laayyootti sin deenne. Ashamaa harka fuunee akkam nagaa jirtu kana keessanii jireenya hankee keessatti namaan of hin dorgomsiisin. Kan qabdu irratti xiyyeeffadhu malee kan hin qabne irratti kan ganaa dhufu irratti hin xiyyeeffatin. Namoonni baay'een jireenya isaanii keessatti kan ganaa dhufu yaadataatiniin jireenya isaanii kan silaa amma keessa jiran baay'inaan kan dogongora keessa seenanii waa baay'ee raawwataniin sammuu isaaniis dhaban jiru jechuudha. Kun immoo kan ka'eetiin yaaddoo waan dhufu irraa kanarraa jiraadhu. Of ta'ii jiraadhu. Nama biraa gonkumaa ta'uu hin dandeenye. Namni akka kan kee jiru ardii kanarratti yookaan immoo addunyaa kanarratti kalaqame gonkumaa hin jiru. Gaafa mootii binaa biraatiin of qixxeessuu jammaatee hin jirtu binaa biraatiin qixxeessee hin jirtu gaafa san ofii kan keetii of dhabaatiin hin jirta malee eenyumallee dhabaa hin jirtu hin dagatin jechuudha. Nama hunda gammachiisa jettee hin yaadini. Ati hanga feete nama gaarii taatullee nama hunda gammachiisu gonkumaa hin dandeettu jechuudha. Maaliif jennaan ilma namaa kan akka kan keetii waan ta'e qofaadha jechuudha. Gammachiisuu hin dandeettu. Kanaafuu nama gammachiisa jettee osoo xaartu ofii kan keetii gammachuu of argita gaafatan jechuudha. Wanti ati raawwattu marti nama gammachiisuuf kan ta'u taatu yoo kan ta'u taatu tasaasoftee ni jirta. Karaa irratti deebi'u. Waan jijjiiruu dandeettu baay'eetu jira. Akka jireenya keenya keessatti jechuudha. Gartuu wantoonni jijjiiramuu hin dandeenye jiru. Waan jijjiiramuu hin dandeenye san jijjiiruudhaaf xaaruu jechuun yookaan itti lafa ofuudhaaf itti galeessuu jechuun immoo waan biraa keessa seenuudha jechuudha. Ilmi namaa waa baay'ee jijjiiruu ni danda'a. Gartuu darbee wantoonni jijjiiramuu hin dandeenye wayii jiru jechuudha. Kun immoo waan akkana kan rabbitti kennee dhiisi isa kan waan mara jijjiiruu danda'u jechuudha. Kanaafuu ofii kan keetii ofitti hin dhabinis jechuu barbaadetti. Wanta humna keetii ol ta'eetiin rabbitti kennee dhiisi. Wanti biraan hin jiru. Of amani yoo ati of amanteetiin hin jedhini eenyummaallee si amanuu hin danda'u jechuudha. Ani bara of caalaa nama amanaa namoonni jedhu ni jiru jechuudha. Of jaaladhu yoo ati of hin jaalatin eenyummaallee si jaalachuu hin danda'u jechuudha. Kabajaa fi barcuma abbata of jalaan deema jedhee Oromoon jechuudha. Kanaafuu of amani akka namni si amanuuf, of jaaladhu akka namni si jaalatuuf, kabajaa ofiif qabaadhu, namaaf kabajaa qabu. Waan gaarii yaadi, waan gaarii hojjedhu. Waan gaarii yaadee osoo hin jedhetin jedhu of qofaaf osoo hin taane nama biraatiif illee maaliif jennaani ati keessa kan kee waan badaa namaaf yaaduudhaan yoo dadhabsiistes ni jette keessa kan kee waan badaadha waan guutamee hin jiruuf yaada badaadha waan guutamee jiruuf ofii kan keetiif illee gaarii ofii assaabuun baay'ee si dhiba gaafa san jechuudha. Garuu gaafa namaaf gaarii yaaddees hin jette ofii kan keetiif illee gaarii yaadachuun sin dhibu jechuudha. Garuu jallaa yoo yaaddees hin jette jallataa yoo yaaddees hin jette bakkuma sanitti argamtees hin jette namaafis waan badaa hin laatin ofii kan keetiif akka sirra hin kenneef. Maaliif jennaani namni waan harka ofii argata waan ta'eef ni jedhe waan gaarii sammuu kan kee keessatti yaadee waan gaarii hojjedhu akka milkooftu. Maaliif akka dhalatte beektaa eessa ga'uufis deemte ka'umsi kan kee maaliif ga'umsi kan kee hoo maaliif addunyaa kanarratti dhuftee hin jette kanaaf deebii ofiif qabdaa. Kan inni fi yoo deebii ofiif qabaatte hin jette jireenya kan kee keessatti ni milkoofta. Dirqamni ati jireenya kana irraa qabdu hoo maal dalaguu feeta? Dirqamni kan kee maal bahachuu feeta? Dhaloonni dhufu maal sirraa barachuu qabu? Dhaloota dhufuuf maal gumaachuudha qabaatta? Yaada gaarii waan addunyaa irratti dalagamee hin bine argisiisu milkoofteetiin karaa milkaa'inaa san addunyaa barsiisu maalinni deebii gakkee ani maaliif dhaladhe jettee of gaafattee beektaa? Gatii baay'eetu sitti kafalame. Ati dhalattee asirra gahuudhaaf jechuudha. Akka laayyootti miti. Kan addunyaa kanatti dhufte harmeen kee akka laayyootti sin deema.
waan uumamteef immoo tijuu deebii ofiif kennuu qabaata. Dirqamni kan kee kan addunyaa kanarraa ati qabdu maal akka ta'e sen jedhe beekuudha qaba. Eessa akka deemte jalqabni kan keetii fi gahumsi kan kee maal akka ta'e sen jedhe yoo beekteetiin yoo kanniiniif deebii ofiif kennite ni milkoofta. Maaliif dhaladhe jettee of gaafattee beektaa? Deebiin kan kee hoo maaliif dhaladhe? Maaliif dhaladhe? Yoo kanneen maraafuu deebii argachuuf jette ni milkoofta. Nagaan naa tura. Subscribe, share, like gochuun dagatina.